أكمي جري مش مرام باين أكجار في الفلاني أتي أكنا جارتي أتي أكنا أكساتو كنتي أكبرتيزا جارلاتو كنتي ما جتوان كنا أجرين قاسي بمتات سيركليرا يوم ما دبرتكم برجالة تيسان إني كبسة ini nama kebsa orang berarti bakal buka kaba kenapa namun dan namun ni full drama ajaran kuni rodan ije kisah jalan tamus di akan firin ummata namun tadun tinggi versi kali berbadu je jalan tu kum kute eko famiti lan fakenya fanani sura film reti wala lani nama tu kuai itu kan kute ana garu kesan je mon jangan kan mau kongore versi kali murte fatai je مالك سبب متفق بساسيدو الموت أرجع لجدي كان نيته كان السبب ده نتيجة كومنتي بسارة كانت كنافو itu masan lo kan mo kambera obeleti kambera ma masanu jada haru akakiti masanu jada mo obeleti me terti ni kenya fi berti to ko ifte ne terti obeleti ke mali masanu mat afu kata andi wala masanu dika obeleti ka ko beleti dal male wallahi haji itu ifte jechudan fedi qabda indalantu ejun ari sikisati lagamu jada متلقى والله متقرب من هذا عجائب أبو درجات تمر قلت هارو مار قلت وانا سبزي يعني زوري شيء نادر إدي وانا جريكر أبان نكيكرو وانا لما جريكر هذا مالي أتي جارتي يومي جارتي را يوين در بتاجري أتي بقى هذا جتون درجة هذا رجسيته والرمى رجال بتيجي مالي في دبرتيني رودنو أكنا إننا فمال جدو بركي بابا من أكو بالله نما براغونا نعوران أكسينغورا جل ماله تكان جمدنا أتكرو أكسيتي شو ما كيسة كير رأي متكون والله جل يا ربي جارتي را واندا تا كفر جل تمام بدل Tironni baay'een gubatanii bar amma laala raaksa ati dhugaa ani baay'ee dubbisiifadha nama gaariidha ati haala pirezidaanticha amati jaarti haadha manaa qofa osoo hin taane haadha harmee isa deessi harmee isaa rabbi rahmata haa godhuu fi warra jaalata rabbiin haa godhu harmee isa isitti obsuu qaba pirezidaantiin fedhii isallee guuttaaf fedhii nama isa jaalatullee guuttaaf waan ta'eef si galee so amma shamarri biraa maal godhan si fakkaate yoo tasa silkiin bu'ee eenyu sitti wal eenyu barasita wal dibiddibii miti beektaa ati garuu tafee ta'uu isa jaalatte obboleettii waliin jiraanna dhugaa pirezidaantii jechuun kee kuni bataam mataan kee nama barate ta'uu ismaartii ta'uu agarsiisa beektaa rabbi daa'ima keelleetti haa guddisu. Sinunda Rabbi jireenya bal'oo sinaa jiraachisu. Jechuun Samira inna jedhaa maaliif jechuun ilaalcha akkanaa si keessa turuu danda'e fakkeenyaaf faayidaan isaa hoo amma lama sadii jechuun faayidaan inni qabu irratti moo islaamummaan akka baay'atuuf moo jechuun inaafaan dhumti kan jedhamu kan sheexanaati seedhuu murteessite keessa keetti yaaddeemu maaliif hime jechuun maaliif Puchuunis kan shari'aati yeroo itti fuute seenaafusii injibbusii bakka kan hin barbaadu wajjin maa taphachuu wajjin wal kabajanii wajjin bakka shaquu gisuma namni keessa daandii mana uwwisu bakka badaa hojjetamu. Wallahi jechuun uuma shari'aan jaallatee fi uuma shari'aan eeyyame fi jaallatee jiraate wallahi bajja. Masha Allah. Masha Allah tabarakallah. Ifan badenu bra. Which agar le imanin badabar harar sar gite biar ram president tim bulcha tu ba mana ke bulcha tu ifan badela. Subhanallah koi jechuun amma waan erga biyya kana deeme ijoolleen maaluma wanta kanaa si keessa seenee moo ergan si fuudhee booda moo
jechuun jaalalaati abbaa manaa keetiif qabdu daangaa darbu isa dhabuu amma fakkeenyaaf maamni gada dhabuurra wanti guddaan hafuudhu seerurraan immoo sababa maaliiti kunis wanta akkanaa sitti hin dhagahama sedhabuurra fuuchuu kee wayyamas bakka hiikuurraa gaabbii malee furmaan hin argamu Lumdi tokko deemu bakka. Achiin umrii guutuu danda'anii jiraachuu. Yoo fedhe hafuudha, yoo fedhe qophaa jiraatu. Garuu kan si gammachiisu yoo daddabalee fuudhee shari'aan waan eeyyamuuf hajiriin itti argadhe addaadha. Wallahi jedha. Yesammaa kunaas illee. Bada. Bakka ante taadilaa. Jarri dhiiraa bakka jechuun amma hundinuu jarri warra qaban dabalatanii fuuchuu qabu itti murteessitee taate. Bahachuu barbaada? Jarri dubartiis jala jiranus diduun qaban. Akka bootti akka jalatti garuu beeku. Jechuun akka keetti akkas ta'ee faayidaan ati irraa argattee jira. Faayidaa isaa waliin ibsitee uummataaf ergaa waliin fakkeenyaaf amma dhuguma fuuchuun isaa faayidaan isaa kana ittee isa barreeffame miti. Shari'aan akka jiru ta'e hajiriitti argachuun akka jiru ta'e faayidaa dubartii faayidaa isaa ni qaba. Qaba. Kanarratti qophaa'ee ajandaadhuma kanarratti barichitee dubartoota gorsiisa ishee. Aariin kan maaliif itti yaaddaati? Kan sheexanaati. Inaaffaanoo? Kan sheexanaatiinis. Namni inaafuun qabu. Aaruus hin qabu. Wallaa'ee. Keessattuu shamarran jaarsa inaafuun qaban. Shamarran jaarsa qabanus inaafuun qaban miti? Hin qaban. Yoo inaafani wallaluudha. Macarashaan isaa manaa ba'uu damtee? Wallaluun maal faayidaan isaa maa innidha? Dhuguma. Wallaluun inaafuun Simiidha. Miidhaas qabaa bultii ofiis diiguudha isa jaallatanis dhabuudha. Jaalalli immoo isa jaallatanii waliin jiraachuudha malee sababa wayiitiin wallalanii addaan ba'u miti. Saa? Kana biraa. Ommo Aksa. Waan guddaa isinirraa eeynaa barumsa gaarii isinirraa eeynaa Rabbi Aksaa keessi haa guddisu. Pirezidaantillee Rabbi umriisi haa dheeressu. Shamarran keenya warra hinaaffaa fakkeessanii ganama galgala bultii isaanii diigan. Foogirraa fa'aa dabarsuu eegalte bara shamarree amma dawaa fa'aa dhugdee ufajjeessu kan. Rabbiin ta'oobsa qabdu ta'imaana qabdu akka keessi kana nu haa baay'isu. Atillee sirriitti nu barsiise amma baruma baranaa kana keessa shamara meeqatu du'e meeqatu ufajjeessi hinaaffuma kana. Hinaaffaan ka shayxaaniti. Sirriitti shamarran keenya nu barsiise. Yoo muuziqaan jaalalaa tokko dhufu kun akkatti wal qabatanii booyan. Amma kaleessa muuziqaan tokko bahee kun guyyaa sadiin kana tiktookiin kun mana du'aa fakkaata. Porofaayiliin nama hundaa keessattuu kan shamarranii mana du'aa beektaa warra du'aa mana du'aa laksoo beekta. Mana taasisaa jechuudha. Mana taasisaa fakkaata. Hundi isaanuma booya akkanumatti fakkaanima booya. Booyuu malee waan booyuuf hin beeku. Murtii ofii qabachuu hin beeku. Heerumee ittiin ilmoo argachuu hin beeku. Shamara keenya kana Rabbi haa qajeelchu. Ganaa barumsi guddaan isaan hafaa. Sirriitti akka nu barsiiftu abdii qabna. Baay'ee isin jaalanna. Ishi? Galatoomaa. Waan nama tammaatu jedhee pirezidaantii wal agarra yeroo biraa. Wanti nuti amannu maaltu jira galatoomaa ulfaadhaa jenna. Kabaja guddaa nuu kennitanii wanti guddaan isinitu galateeffatamuudha. Haqa nurraa qabdu guyyaa obbolaa yeroo obbolaatiif yeroon dhufus maqaas ta'e mataa kan dottorisi haddas akka carraa ta'e ammaa kunoo samiiraan yeroo dhuftu hadda jechuudha akka carraa ta'e ammas laayifii kan seenesse maaliif ani gaaffii dhumti ani si gaafadhu qoy gaaffii sirraa qabame. Jechuun nama kana jajjabeessuun yeroo danuu jechuudhaan bakka keeriin jiru kun bakka ija qabu mataa qabu irratti yeroo danuu fuulduree filla itti ganyaalle mee waan kanarraa jechuudhaan mee
maaliif boota akkanaatti jechuudha maaliif of dursitaa xiqimii isaa jechuun yeroo dhan amma namni hamlee isaa cabbee bakka waan tokko ta'e yeroo jedhame situ dursa jira hamlee ta'uudhaaf yeroo namni dhukkubfatee kunoo akkas ta'e akkas miidhamaa irraa Oromoo eessa jirtu yeroo namni hundee dura buutee keerii hojjechuudhaan waan akkanaa irratti xiyyeeffata mee kana jechuudhaan tokkoffaa maalirraa argatte faayidaan ati irraa argatte فايدة رمسين جدو بقى كأيمروم تكميون ماليس لما فا تبراو مال إرجع برسافة تيادمي كنا نقايلتا أنا فمو بكياني نمو مقرا لا فاويدي أكفا لما فامو أن يونم نجاباتي بكتوكو غاي نتطولا سلافا support yoo nama godhu nama rakkate haa ta'u kabeela iska dhukkubsate haa ta'u nama akkanumaan waan biraatti sababa fedha keessatti support nama godhu nama gargaaru irratti tokko dhaamsa qaba dhaamsa kennan dhaamsa maatii qaba sanumaaf amma maatii bira hin jiru waan an keessa jiru isaan nan arganii amaana waan ofirraa qabuuf xiqqaa ta'ee maatii kiyyaaf hangafa oma sanii fi natti tola baay'ee nama sappoorti gochuun lubbuu kiyya caalaa ofirratti tola malee waan biraa isan haajajanii isa akkasii minaamin sanii nama fakkeenyafi namni tokko yoo rakkatee yoo gargaaree gabbayee aga namni sun argate iyyuu ni himu gargaartallee gargaare abbaan gargaareen gargaara waan argate san kennee fi deebineetuma cal'isa malee isa najajaniif najajuu maan waan akkasii sanii miti hin barbaadu waan akkasii ani nam tokko yoo rabbiin kara kiyyataniin dabarseef an sababa ta'ee yoo rabbiin dabarseef natti tola uummataniif malee isa namni na ajajuu waan akkas akkasii san garaa kiyya keessatti illee hin yaadu akka namni najajullee hin barbaadu ana namni najajullee hin jiru na arrabsa waan ta'eef arrabuma na arrabsu san fudhachaa nuti saba tokko garri ol geessinu waan hin jirreef sappoortii gochuudhuma wanni akkuma mataa kiyyaati tokkoffaa dhaamsuma qaba dhaamsuma maatiirraa qabbuma kiyyattuyyuu duraan ilmoo baadiyyaatti gaafa xiqqaa gizee karattuun kun dhufu tokko shaqquurturraa argite nama kudhanii adda yoo xiqqicce akkasitti rabbiif noo qalbii nama biratti illee gaariidha jedhee waan dhaamsa abbaa kiyyarraa qabuuf akkasuma yoo amma nama karaasillee sappoortii godhe kabraa karaa giirtuutti sappoortii godhe kabraa karaa karachuutti sappoortii godhe kabraa mooktuutti sappoortii godhaa jechuuti godhe ammoo waan qotatee callaa galchuutti hundaa karabenni barbaadee sappoortii gochuu barbaada godha waan ta'eef kana danda'u hundaa waan akkasaniitu malee ani wannoo hin gochuu silaa osoo akkas hojjechuu barbaade suufii fa'aa waan akkasii uffata kana manasturiif lafaa tigoree manaamina dhufee akkana jejanitti akkasiin anamma irrumaa kee kun waan rafaa ture asuma irriba ka'ee laayivii galachuu si argina amma si dubbisuuf laayivii gale because atiin kun amma jaartin kee reefu fiideette reefu gara tiktaakitti dhuftee ana bira foloorii gara nama 1,300 jira situ narra beekamaadha nama 37 qabda namni 15,000 dhibbi takka dhufee yoo si ati fooloo si godhe yoo warri duraan si barbaadu si arge anaafi homaayyuu miti garuu natti tola jechuudha warri si argamu si jaalatu si dinqisiifatu si jibbu haa ta'u wanti agarsiisun ana keessuma kiyyatti gammachuudha malee wanni biraan naa dabaru hin jiru. Galatoomii ulfaadhuu dhageessita miti. Ani ilmi namaa bakka dhiyeessummaa keenyatti dassin nyaatti kufaa yeroo nama waa kennu namoonni inni jala jirus hordoftoonni koos fakkeenya ta'u lammaffaa immoo namni tokko kufee fakkeenya ta'ee nama sana dura buusee kaasee namni biraas ittuma fufaa namni bakkuma guddaa ga'ee galma isaa ga'ee intini jedha dhaamsumaan immoo abbaa korra qabaa niimaa guddaadha. Bakka soo nama gargaaruuf na gammachiisa hin jedha. Galatoomii. Kubaadumatti du'aa eeguudhaaf asliidha. Inni kana siifa kennu kana siifa godhu jedhati. Bakka haajaa sana hunda rabbi isaa baasu. Amiin. Waa yaadu rabbi isaa baasu. Amiin. Amiin. Yaadaan boraadha isaa marabba guutu. Amiin. Amiin. Allah. Sallallahu alaihi wasallam.